Kaleessaa fi guyyaa har'aa viidiyoo gadi dhiisne jechuudha. Xiqqoo biizii ta'ee meeshaa mana keessaa bibbitachuu akkasumas immoo gara Wallaggaa deemuuf jirna. Abbaa manaa kiyya qaalii wajjinii jira wajjinii yeroo jalqabaaf gara Wallagga lixaa deemaa jira. Sababa kanaaf bakka piroososiin barbaachisan ture piroososiin tokko hin jira. Akkasuma miti garuu bakka wanti mana keessaa nama barbaachisu mana sooddaa dhaquun qalbii miti waan ta'eef maatiin keenya muluun hin beeku siniin jedheen jira waan ta'eef seera qabeessaan walii wajjin jiraachaa jirra malee seera qabeessaan ala miti jechuudha. Seera qabeessaan wal fuunee jirra. Sababa kanaatiifitu bakka gara Wallaggaa deemna jennee amma karaan sirratee jira. Silaa yoona iyyuu ga'u ture inni osoo mana kanatti hin galin iyyuu achumarraan darbitaa walumaan darbina naan jedhee ture. Garuu immoo hin beektu kan gidduu kana wanta deddeemaa jiru dubbitu jira waan ta'eef akka jaalmarroon jirus hin beektu. Sababii kanaatiif karaan cufaa ture. Hundaafiyyuu hin beektu gimbii ol darbamaa hin jiru. Magaalaa gimbii darbamee deemamaa hin jiru. Makiinaan keessattuu fe'umsa haa qabu deemaa hin jiru jechuudha. Makiinaa xixiqqaa kan uummataaf deddeema malee makiinaa gurguddaan deemaa hin jiru jechuudha. Magaalaa gimbii dhaabbatee jira. Sababa kanaaf magaalaa keenya keessas immoo xiqqoo dubbii jira. Maxxaaqiaan jira immoo maxxaaqiyaa Finfinnee qaba waan ta'eef maxxaaqiyaa Wallaggaan qabu. Ani immoo maxxaaqiyaa qabu paaspoortii qaba. Sababa kanaaf bakka piroososii paaspoortii waan hin qabuuf anillee maxxaaqiyaa baafachaa ture. Kanaaf hin ture yoo naga'e malee paaspoortii qabattee gara Wallaggaatti galuun hin ulfaataadha. Maaliif hin beektu haala keessa jiru baay'ee ulfaatanii sababii kanaatiif maxxaaqiyaa baafadhe jechuudha. Magaalaa kanarraa jiraannaa baase kanaaf gara Wallaggaa dhaquyyuu turre jechuudha. Amma immoo qophoofnee jirra. Ammas yoo karaan sirratee jira wajjin deemna nannaqa jedheenis sodaa tokko malee hin dhanna rakkoon tokkoyyuu hin jiru jedhee maatiinis immoo kottaan hojjechaa jiru. Sirriitti haala ajaa'ibaatiin haala bareedaatiin nu eegaa jiru. Kanaaf kaleessaaf har'a biiziin ta'e jechuudha. Suuqii marri deddeemaa oollee viidiyoo isinii waraabeera guyyaa biraa isinii gadhiisa. Haala gabaan keessa jirtu maal akka maal fakkaatu hundaa viidiyoo waraabnee jira waan ta'eef suuta isinii gadhiisa jechuudha. Malee Wallagga deemuu fi ijoolleen tokko koomentii jalatti maallaan jettanii ati otuu mucaa kee hin argini akkamittiin heerumtee akkamittiin jaarsa namaa hattee mucaa koo jettee boo'aan turre naan jettanii irra guddeessa kan hin galeefiyyuu mucaa kiyyaa kan galee garuu akka yaade ta'uu didi. Mucaan kiyya akka dhufee booleetti illee na simatu jira wajjin wal barsiiseera walitti haasa'u akka inni booleetti na simatu barbaadee ture. Garuu gimbii ga'ee gad deebi'e dhugaa dubbachuuf gimbii ga'ee deebi'ee dhufuu hin dandeenye karaan cufaadha girri jira kan beektu warri naannoo Wallaggaa jechuudha. Baay'ee rakkoon cimaa jira jechuudha yeroo ammaa kana. Sababii kanatti sodaadhe dhiisee malee hin dhufa ture isiniin jedha. Irra guddeessa kan hin galeef iyyuu isumaaf waan ta'eef isumaaf jiraaf jecha hin galee waan biraatiif miti. Kanaaf jennaan sababa kanaatiif mucaan kiyya akka dhufee nan simanne ta'e malee isa jibbee yookaan immoo jaarsa kiyya ofitti aansee isa aansu miti. Ija tokko ija bitaatii fi ija mirgaa ta'anaaf inni ija bitaa fi ija mirgaatii jechuudha. Jaarsa koo jiraatii fi mucaan kiyya. Kanaafuu jennaan sababii rakkoo ta'eef gadi bu'uu dhiise malee jaalladheeti miti. Hin beektu ijoolleen paaspoortii namni qabatee galee xiqqoon ulfaataa bakka kanaaf malee waan biraatiif miti. Amma immoo deemuuf jennaa. Torbee dhufu keessa yookaan immoo torbee kana keessa deemna xumurannee jennee jiraanis immoo iyyama fudhachuu barbaachisa hojii isaarraa iyyama gaafatee kanaan bareennee deemnee maatii keenyallee gammachiisna sapiraayisii goone jechuudha. Kanaafidha kan inni badee xiqqoo biizii ta'e kaleessas viidiyoo gadi dhiisne har'as viidiyoo gadi dhiisne amma reefuyyuu teenyee dhufnee ariitiitti viidiyoo waraabuutti jira jiraan dhiqachuutti jira. Inso koyyeessaayyuu nageessu miti sokossaa isaa dhiqachaa jira. Reef dhufaa jechuudha wajjinuma dhufnee ol seennee ani viidiyoo nyaata bakka irraa nyaannee dhufne hundaafiyyuu jechuudha. Viidiyoollee waraabeera isaa isinii gadi dhiisuun gubattu waan ta'eef waan aartaniif iyyuu namni baay'een hin aara waan ta'eef viidiyoo gadi dhiisu nyaata wajjin nyaannee dhufne kun amma dhiqachaa jira. Kanaaf jennaani kan biraa wanti naasa'uu dhufee
Fayyooni viidiyoo ishee dhaggeeffadheen ture. Fayyoo koo hedduu si jaalladha, hedduu si kabaja. Utuu narraa dhaabbattee bareeda ture. Maamaatti darbitee himatte ana sodaadha. Hidhaa sodaadha. Osoo hin heerumin iyyuu yeroo durbaan jiru iyyuu yeroo 3 hidhame. Hidhaan sodaadhaan itti beeka, itti bare. Ijoollee Wallaggaati baran beektu. Hidhaan sodaannu sodaan qabnu giftii koo hidhaa intiniin jedhin ani sodaadhu. Hidhaan sodaadhu jechuudha. Kanaaf jennaani hidhamtu innillee hidhamu wajjin wal guurani. Maal gochi maamaatti himteeti? Maamaatti maal gochi? Maamaan utuu na arganii na jaallatu. Ana namni na jibbin jiru si jammaru. Akka miidiyaa irraa miti. Utuu lafatti na arganii na jaallatu. Beektee amalli miidiyaa irratti qabuu fi amalli lafarratti qabu tokko miti. Silazii utuu teessee wayi ananna isibta annani dhama. Maal jechuudha taa'ee danda'a? Ananna isibta miti? Ani haadha kootuu biisifta. Miti? Ani yoomii kana hidhamu. Yoo feete illee ofii keetii hidhamtu. Maaf seera qabeessaa hin heerume waraqaa qaba koo. Akkasin wal lolaa jirtan akkasin gargar baatan immoo miidiyaa irratti haasaa jirta bar firaayiveetii miti. Akkanni si dhiisee deemes akka tibbadii kana irratti daladdees seerriin argakkoo waan hundaa seeratti ilaalakkoo hin beektu ati. Sanuma naanna isiif taate iyyattee minaaminni utuu maamaa keessa galchuu baattee baay'ee tokko natti tola. Dubbii kana keessa yoo jiraatte seeraan jiraadha. Mana keerraan dha'u ijoollee keerraan dha'u. Ijoollee keetti jinaa jiraatu si ijinillee dhufee haa jiraatu. Naa wajjinillee dhufee haa jiraatu. Kaleessa dheengaddas dubbadhee jira. An deebisuus miti. Jiraan deebiin deebisnii fi naan jedhe. Jiraanii fayyoodhaa deebii hin deebisnii fi naan jedhe. Dhugaa itti naasayini dubbii waan isheen dubbattu fuutee malsiin kenninii fi naan jedhe. Waan naan jedhamu dhaga'uun qaba. Beekte? Kanaaf si jalaa callise koo kaleessas kan itti viidiyoo gadhiiste otoo hin dalagee inuma dalaga galgala inuma hojjedha. Deebisnuma si deebisan ture. Garuu sodaan dhiise hin deebisnii fi naan jedhe. Kun ola samma dhagaa jiru. Na dhaga'utti jira waan naasaa jiru. Hin deebisnii fi malsiin kenninii fi jedhe. Kanaafiyyuu of kabaji si kabaja. Waan na isiftu hin qabdu. Maal balleessee naan na isiftaati? Maal sitti balleessee naan? Yoo jiraate bakkee argadde. Waan hin bakkee argaddeef waan itti qaanfadhu hin qabu. Wanta biyyi beeku wanta dhossaatti intini waan taane waan baalagummaan hojjedhe seera qabeessaa hin heerumu. Maarree moo akkasitti hafinaan jette mucaa tokkitti nafinaan jette. Mucaa tokkitti nafinaan jette hin goraddaa mucaa. Mucaan goradduu akkamatti hafa. Neerukuwaan nan dulloome. Yoo dulloome dhiiginarra dhaabbate kanas. Kanaafuu dhiira daaf kan hin da'utti iyyuu. Beektee? Qabeenya kee hin barbaannu nuti dhugaa rabbi qabeenya kee siif kennu jedhan hin maammaan. Wallahi qabeenya kee hin barbaannu. Of dandeenya jiraannu. Qabeenya kee fudhu hin feenu. Ijoollee keessa yoo barbaadde fudhu. Ani silaa ijoollee keessee guddisaa. Maal haadhoo? Kan maal ta'u ijoollee kee qubaan iyyuu siin qabu ijoollee kee si jammar qubaan ijoollee kee siin qabu ani utuun argaa qimmiiddaa qimitti itti godha aariitti ba'a aariitti na gubdee itti ba'an tun ijoollee kee argee osseen qimmiidha yookaan mataa keessan qofa bakka hin beekamne ijoollee keessee guddisaa kamitti haasofta. Ana malsiisin deebisu na dhagaa jira illee. Inni viidiyoo dhaggeeffatu malee na ajjeesa sana akkasitti haasa'u. Nan sobeen dhugaa ijoollee keellee nan jaalladha. Nama miidhu beektee sii guddisa illee dhugaa rabbii qoosaaf hin jedhe malee sii guddisa dhugaa qalbiin akkas hin jiru. Otuu natti laattattee sii guddisa ijoollee kee dhugaa dhuguma. Akka feetetti si guddisatti laatate iddoo fedhe iddoo barbaadde dhaqxa. Baddalaaf sayyoodhaan bahe natti kenni. Dhugaa si guddisa mana keessa oola. Jiraan gabbaatee hojii hojjettu naan jedhe mana keessa teessaa jira. Kam goota gaa? Narra dhaaba.
Annamat na tuttuqun jaaladhu fan jedhee maaliif jennaani yeroo hundumaa waa'ee makoo kaaftee haasoftii sanarraan iyyuu immoo na doorsisuu eegalte har'ammoo poolisii qabsiisaa minaaman poolisii nan sodaadha sitti fakkaate keessatti guddanne bannaati nuti waa'ee poolisii kana mee nu dhiisi nun beektu kanaaf haasoftaa gas kanaaf sin jedhaa akkas odeessuun hin barbaachisu dhugaa maal gochi maama biraan geesse maamaan hin cannaqamu haa ta'uuf hin cannaqamti dhugaa rabbii maal gochi maama biraan geesse ofuma keetii lakkafamte sammuu ol lakkafte kanaafuu sobaadhaa ta'ees dhugaadha ta'ees isa waan bakka keessa wajjin deema tiktookii irraa haasa'u waggaa ji'a ja'a dabammoo maayitte sodaatte itti tanuutu hundee fadeen dhiisaan jiru narraa dhaabbaddu yoo waliigallee jiraanna. Anuu miskiinummaa kiyya gara laafummaa kiyya barkaan waliigallee jiraanna atu jireenya isaatti taphattee dhugaa rabbii kana gara na nyaate gaafanni boo'ee natti matu jechuudha jireenya isaatti taphattee jechuudha dhugaa rabbii waggaa amma kana guutuu isa dhoksitee kan daa'ima qabattee teessu bakka dhugaa gaafanni natti haasa'u anallee qalbii kee na cabsaa jechuudha dhugaa rabbii maaf jennaa amma namni akkamittiin mucaa godhatee nama dhossa durbalee nama akkamittiin itti heeruma. Ofii seetii hin qaanfattu anaan hin qaanfattu naan jettiin baala gooftii jette kan seera qabeessaan heerume miidiyaarra baaseedhaan ikkoo dhugaa rabbii silaa maal gochi miidiyaarra baasee ummatoonni baalagee ta'e yookaan immoo sagaagalummaa isheen jettu godhee maaliifan miidiyaarra baasan achi as hin baasuu iyyuu bara maal gochi hin baasan kanaafuu waan dhossaan godhe waan dubbii dhugaan godhee nan doorsisin si kabaja na kabaji kabajnee wajjin jiraanna jette si kabaja na kabaji kana ta'uu baannaan. Asii dubbii qabeenyaa dhiisi allafa jala deema of eeggadhu bichaa ani sittin immoo laa dhugaan siin jedhaa ani sittin immoo afaanis immoo lafan lafuun kanaan duroo sitti meeraan afaaniin lafan lafuu siin jedhe waan hin godhu hojiidhaan hin mul'isaa siin jedhe sitti meera ammas immoo narraa dibadhu taa'ee nama abbaa manaa kee tuquu miti yaanii nama kabajaa wajjin jiraatudha utuu isa kabajjee utuu isaa wajjin hin jiraadha jetteeti kanaan dura. Itti muudii ittiin qabattu jechuudha. Ofii keetti bilxii taatee isa gowwaa goote sababiin garraamii ta'e sababiin kanaaf itti taphatte gowwaama wayii argattee itti taphatte ammatu nama biyya keessa deemee sirkii dawwalee waa qorata ta'eeti inuma bara jechuudha. Amma kana iyyuu si wajjin hin cannaqamu ture immoo riyaasa keessatti qaanessitee ati iyyuu jechuudha. Dhugaan siin jedha achi addeebitee immoo haasoftaa jechuudha. Afaan guuttee akka nama kabajaan heerumeettitu. Haasofta jechuudha achi addeebite ana sheemiin na qabaa jiru gaa sheemiin na qaba gaafata akkasitti ija guuttee haasofta amma biyya keenya ija guutanii naasaan hin jarra akkasiin jiru waan ta'eef biyya keenya amma qaanyi subhaanallah qaanyiin siin jedha laadduu as dhuga miidiyaa irratti bahuu miti achi abbaan naasaan jaarsa dudulloomaa laattee heerumu warra akkasii biyya keenya dhugaan isin hin jedha isa qeeroo miti jechuudha sheen bakka ijaan fuuta lakka hin qabummate anamma dubbisii wajjin hin naqusi haasaas immoo si wajjin hin haasawanii natti dheekkama dhugaa rabbii jiraanii itti naasanii itti dubbatanii malsii mayyuun deebisanii fi naan jedhe waan ta'eef ani dubbadhu iyyuu lammata dhugaa yeroo afaanitti na duddufteen dubbadda malee kana iyyuu dhiifama siin jedhaan si jaalladha si kabajaa akka nama tokkootti yoo wajjin jiraanne wajjin jiraanna yoo wajjin hin jiraannu ta'e dubbii barbaadde ta'e immoo ati na doorsiifte eenyu iyyuu sodaadhu mee waanuma dhufuun ilaala walumaan teenye ilaalla malee. Mormi koo nacitee hin dhiisuudhaan miskiin argatteetti taphatte kanaafuu of eeggadhu natu gatii isaa sirraa kaffalaa barbaadde jechuudha. Asabaa yoo asabaan nan barbaachisu miidiyaa irra hin jira waan ta'eef lafuma jala deemu wayyaa.